Dookter walqunnamtii saalaa yoo karaa duubaa kenneef anaafis jaakootiifis rakkoo qabaa please naaf deebisii jetti obboleettiin keenya. Jalqabatti akkuma kana seentaniini mallattoo doo balleessaa namoota koomentirratti lakkoo tokko barreeffate foloo taayisaa lakkoo tokko barreeffachuu hin dagatina. Gara gaafa obboleettii kiyyaa tokkaan ce'u dubartiin takka yoo walqunnamtii saalaa karaa duubaa karaa taa'umsa yoo goote akkamii miidhaa akkamiirraan gaa isiirraanis ta'e isarraanis kan jedhu laallaa jechuudha. Haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana tura. Jalqaba irratti mudannoo tokko isin hima. Wanni kun wanti namaaf saaxilu jechuudha. Tokkoffaansa fakkeenyaaf tokkoffaansa araada namatti ta'a. Araada akkamii? Dhiirri tokko mudannoo wayii isinitti hima kan gaafinaaf dhiyaate jechuudha. Namoota biroof akka gorsa ta'u. Dubartiin tokko walqunnamtii saalaa karaa duubaa eegalteeni abbaa manaa waliin eegalan. Ala kana jechuudha yeroo dheeraa booddee isin hin feene jechuudha. Dirqamaan osoo irratti dalagu booda keessa amalatti ta'e gonkuma waan sana dhiisuun itti ulfaate. Isirratti immoo miidhaa garaagaraa argisiisa waan deemeef isin jibbite. Garuu sababa kanaatiif bultiin jaraanii diigamee arraba isiitiin natti himte obboleettiin keenya tokko kakatte jechuudha. Dubbii dhugaadha. Seenaa osoo hin taane jechuudha. Sababa kanaaf inni amala isaa waan hin dhiisneef araarfatee galfateeni yeroo sadii wayii walitti deebi'anii afuraffaa irratti mucaan abdii kutattee isarraa adda baateeni jechuudha. Namni sun nama yoo waan dhaggeeffataa jiru ta'a. Maaliif isiniif kaasee waa'ee duubaan walqunnamtii saalaa dalaguu irraa akka fagaattaniif isiniif kaase jechuudha. Tokkoffaan isaa fayyaa irratti baakteeriyoota garaagaraatu jira. Karaa walqunnamtii saalaa karaa qaama saalaa dubartiirraa jechuudha. Yeroo achi baasee gara duubaa gara taa'umsaatti geessu baakteeriyoota garaagaraa wanta fuudhee seenuudhaaf infeekshina garaagaraaf nu saaxiluu danda'a. Akkasumallee dhukkuba kintaarotiidhaaf illee haala salphaan qabamuu dandeenya. Kintaarotii taa'umsaa jechuudha karaa qaama duubaatiin jechuudha. Dhukkuba kanaan saaxilamnaan immoo dhukkuba kana yaala argachuun ni ulfaata. Akkasumallee dhibeen kun dhibee hamaadha jechuudha. Wantoota akkasii si saaxiluu danda'a. Kanaaf waan kanarraa osoo dhiifnee namoonni waan kanarra jirtan wallaahi qallii miti. Tarii dhaamsa namaa kana tuffatanii darbuu dandeessu. Garuu wanti kun haraamalleeti. Akkasumallee namni amantii kamillee hordofu fayyaa kanatti illee dhiibbaa geessisaa jechuudha. Rabbii waa malee haraaman goone. Haa ta'uutii waan kanarraa fagaachuun dirqama. Ammas araada dhiiratti ta'ee akka inni lamuu karaa qaama saalaa noormaalaa hin fayyadamne isa godhaa jechuudha. Kun dhiibbaa mataa isaa kan sirraan geessu ta'a. Garaa keessatti miidhaa garaagaraa fi saaxila. Biyyoota biraa keessatti namoonni hedduminaan ni fayyadamu waan kana. Garuu haa ta'uutii aadaa kana biyya keenya hin seensisinaa dhugaa rabbi. Fayyaa irratti dhiibbaa geessaa jechuudha. Namoota uummata hadhaa'ee jireenya ofii warra kabadee uummata faranjii akka barbaade dalaguun morkattanii waan kana biyya keessa seensisuun waan badaadhaa jechuudha. Wanni kun maaliifi fayyaa keenyaaf waan rakkoo ta'uudhaaf kun dhaamsi kiyya asumatti dhaabbateeti jira. Namoonni yaada biraa qabdan koomentii naa ka'uun dagatinaa. Thank you galatooma.